Ijoollummaa keetti gaangeen si dhiittee akka turtee dhageenyarraa maal ture taatichi? VCD sana eegan xumuree booddee gara biyya kanaa gaafan dhufu wanta biraa keessa gale, wanti biraanii keessa gale namoonni dacha'anii mana qorichaatti akka nageessan kan hin dhagee already jecha tokkoon dubbadhe kana duwwaan dhagean homaan barre jechuudha. Mana qorichaatti sanbata isa duraa sana fuudhanii mana qorichaa galgala isaa nagashanii sanbata duraa galgalaa kaasanii mana yaalaa nagashanii mana yaalaa gaafa nagashanii faarfannaa nafee waldaa nafee biyya boo'ichaa ta'ee already bakka waan itti awwaalamu waan ittiin nama ittiin kafananii qopheessanii maal jedhanii bakka iddootti naawwa waan hundumaa arrange godhanii isa booda mana yaalaa sanatti facaasa bariini mana yaalaa keessatti bareechuudha. Yeroo tokko tajaajilaaf gara Walisoo deemte yeroo deemte sanitti immoo jaarsolii beeksiftee turte taateen sun maalidha? Isa booda naqamteen gaafan galu balballi ani makana Yesuusii keessatti simatamuu kooti baay'ee dhiphaa ture beektaa. Taateen harmeen keetti boqotanii fi faarfannaan tajaajila jalqabdee wanti walitti fidu jira? Gaafa Bafiqaaduu mariisifnu mucaan kun ikkoo nama guddaa ta'uu danda'a. Bayyaannadha waan hin jiruuf ijoollee kanallee jiraachisuu qaba kan jedhu waan hin yaadee fi haadha manaa gara fuudhuutti hin deeme. Haadha manaa kana immoo biyya kootiiti kan hin fuudhe. Isheenii haati koo utuun du'in mucittii jaallatti turte. Isheen fuudhu kana baay'ee waan ishee jaallattuu fi mucaan koo yeroo guddatu mucaa abbaa biraanii naa fuudha jetti turte beektaa haati koo. Yeroo dhiyaas miidiyaa irraa fagaattee jirtaa maaltu ta'e? Haadha koo eegan dhabee booddee waggaa isaatti illee akkas du'uu fi seexanni kan inni qopheesse of hin baree dookteriin lafa dheeraa deemuu hin dandeessu. Yeroo dheeraa walitti aansitee waa hojjechuu hin dandeessu. Jireenyi kee lafa kanarra xiqqoo baay'ee yeroo xiqqoo jiraachuu dandeessa naan jedhee mucaa inni kiiboordii hojjetu suni afaan Amaariffaa malee afaan Oromoo tokko iyyuu hin dhaga'u ture. Ani immoo afaan Oromoo malee ilaali reefuudhuma laga ce'uun koon godina keenya iyyuu aanaarraa ba'ee godina ga'een beekon ila isa jalqaba ani karaa qaxxaamuru kooti jechuudha. Afaan Amaariffa kan jedhamu salaam na'u seedhan illee waan sini waan reefuudha bakka yoo naga'e dhagaa kan hin jiru jechuudha. Nuuni si gaddisiisuu barbaannu horii gahaa hin qabnu yoo ta'e itti qophoofneetu si geggeessina galgalaa Yesuusun dhufeennaan hin ariifata waanta ta'eefi birrii amma fudhattu nutti himi akkati gadditu barbaannu jedhu sii gala. Ani guyyaa ani akka guyyaa sanaa na'ee hin jiru. Maaliif sitti fakkaate tokko asiin namummaan koo wanta birrii na barbaachisu illee asii waan meeqan dhiisee deeme waan si dhibu jechuudha. Birrii baay'ee man barbaadan ture sa'aatii sana. Ani kosii kana keessa hin bulu. Yeroon takka ture taa'ee ilaalu hin bo'u isaan sii gale. Hundumtuu hin bo'u yoo xiqqaate nama lamatu keessaa hin bo'u hin hafeerraa kan hafee inuma bo'u. Akkam jirtu daawwattoota keenya nagaa waaqayyoo lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu. Har'a qophii tokko qabadhee isinii dhiyaadheera keessumaa qabadheen dhufee jira. Amma xumura qophii keenyaatti akka isin wajjin turtan isin affeera beeksisa booddee walitti deebi'ee. Nagaa fi araarri Kiristoos bakka jirtanitti hunduma keessaniif haa baay'atu. Akkam jirtu daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa. Odeessa wayitaawaa yeroo kanaaf isiniif qindeeffannee isin biraan ga'uuf qabannee dhiyaanneerra hamma xumura qophii keenyaatti nu wajjin turaan affeerraa keenya. Yeroo jalqabaaf gara chaanaalii keenyaatti kan dabalamtan subscribe gochuudhaan mallattoo beelii sana fuulduratti isinii ba'u sala tokko gadi tuquun ol kan jettu irra kaawwachuudhaan akkasumas like gochuudhaan yaada keessan ammoo saanduqa yaadaa keessatti nuuf barreessu hin dagatina. Share gochuudhaanis guddina chaanaalii keenyaa keessatti gahee keessan baasiniin jecha karaa fuula websaayitii keenyaa odeeffannoowwan kiristiyaanaa dabalataa barreeffamaa afaan beektan afaan Oromootiin akka isin naqqabuuf koomentii jalqabaarra liinkii isinii keenya jiru sana gadi tuquun achiinis maatii taasiniin jenna. Kallattiidhaan gara qophii keenyaatti wal wajjiin hadabarru.
Gooftaa koo sirratti hin gungumu afanna kaafnee wallaaloo abbaa koo sirratti hin gungumu afanna kaafnee wallaaloo kanan argadhee naaf ta'ee isan naaf yoo ta'ee gaarummaa kee laalachi koo beekaadhati waa'ee 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 koo dhimma koo hundumaa deebi'een ilaalu si dhagaate dhiise anna haafe laale tuttuqee sinaarsu suumanee gamoobse si eegoon ulfina qabeenyaa guddaadha alfata koonyaattu atabbaa gaariidha si eegoon ulfina qabeenyaa guddaadha alfata koonyaattu atabbaa gaariidha. Ambayee yaadeni akka yaaden taane afeeraam karaatti aangoteef si beeka yaada keetu caala haa ta'uun narratti hafuuraa qulqulluu eegina mummaa koo keessummaan jira asmitiin biyyee koo hafuuraa qulqulluu eegina mummaa koo keessummaan jira asmitiin biyyee koo. Deebinee dhufneerraa daawwattoota keenya har'a faarfataa tokko isinii qabannee dhufneerra keessummaa jalqabaa ta'u jechuudha. YouTube chaanaalii keenyaaf haaraa warri taatan subscribe gochuu, like, share, comment gochuun dagatina. Amma xumura qophii keenyaatti nu wajjiniin tura. Faarfataa qabbannaa eenyu eessatti dhalattee eessatti guddatte? Jalqaba waggaa bara 2014 naaf yeroo keessaniif galatooma. Akkuma tiyyuu kaaste maqaan koo Qabbannaa Tolasaadha. Iddoon itti dhaladhe aanaa Gullisoo ganda Falamtuu jedhamtuudha. Falamtuutti eegan dhaladhee booddee Falamtuuttidha kan inni guddadhe samma kutaa 8 baradhetti. Isa booda kutaa 9 booda achiin deeme jechuudha. Tole, waldaa Makaana Yesuusii keessatti akka guddatte nutti himtee turte. Haala kamiin gara waldaa guutuu wangeelaatti dabalamte? Makaana Yesuusii keessatti mucummaadhaa kaasee kan inni waldaa keessatti guddadhe. Jalqabuma kaasee waldaadhaaf ilaalcha gaariin qaban mucummaa koo kaasee namoonni qabanii na barsiisanis jiru mucummaadhaa kaasanii jechuudha. Makaana Yesuusii keessatti yeroo guddadhe sana barattoota sanbataa taanee barumsa barachaa yeroo guddanne sana mulu wangeeliin dhufee iddooma sanatti hundaa'e. Gaafa dhufee iddoo sanatti hundaa'uanii akkuma tasaa ta'e ilaalchi ani yeroo sana waldaadha kan biraafis Makaana Yesuusiifis qabu baay'ee adda adda miti waan si dhibu. Isa booda achi deemee garuu Naqamteen eeganii galee booda waan tokkotu na mudate. Gullisoottis Makaana Yesuusii keessan ture. Naqamtetti garuu ani akkuma sitti hime waldaa malee jiraachuun baay'ee natti ulfaata sii galee. Aboosheen qabdutti sitti namanaa wajjiniin hojjechuu wajjiniin sochootti waan itti amanuufi Naqamteen gaafan galuu
namoonni waldaa mulu wangeelii keessaa tajaajila wajjin babaane na beekan jiru. Paaster Tasfaayee Bulaa kan jedhamanii jiru. Faarfataa Bafiqaaduun jira. Isa booda Naqamteen gaafan galu balballi ani makana Yesuusii keessatti simatamuu kooti baay'ee dhiphaa ture beektaa. Namoonni immoo yeroon namoota walitti siqnu gaafadhu waldicha keessa hin tajaajilani. Callumadhanii karuma bakkeedhaa deemanii dhufaniitu waldaa kooti kun jedhu malee ani immoo akkasii hin danda'u wanta ta'eef xiqqoon nan rakkadhe. Isa booda attamitti haalli naa mijata kan hin jedhu gaafa yaadu faarfataa Bafiqaaduutti nageessanii. Faarfataa Bafiqaaduutti mucaanii obboleessi koo namni ani baay'ee kabaju Gammee kan jedhamu tokko jira. Bafiqaaduutti nageesse hin mariisifne. Gaafa Bafiqaaduu mariisifnu mucaan kun ikkoo nama guddaa ta'uu danda'a. Utuu waldaa seeraa qabaatee achuma keessaa ba'ee tajaajile kan jedhu yaadi dhufee. Isa booda Paaster Tasfaayeen boordii mulu wangeelii wajjin tajaajileen beeka durasi gaafa bira dhaqu bakka nuyi haala sii mijeessinaa Waaqayyo si gargaara. Tajaajilli kee gaariidha wanta ta'eef hin guddatta. Qabamuu dandeessan biratti homaa rakkoon hin jiruudhani achumaan boordii mulu wangeeliin deeme achitti Waaqayyo baay'ee balbala naa banee na gargaare karaa kanaan achitti ce'e malee hamma irraatti illee ilaalcheen waldootaaf qabu adda adda bahee makana Yesuusiis ta'ee mulu wangeeliis ta'anii waldoota kan biraadhaaf illee ilaalchuma wal qixan qaba jechuuf. Taateen harmeen keetti boqotanii fi faarfannaan tajaajila jalqabdee wanti walitti fidu jira. Faarfannaa jalqabuu koo fi taatee haati koo itti boqotte xiqqoo waan wal qabatu tokko qaba. Innis maal sitti fakkaate? Haati koo jireenya mana keenyaa geggeessuu irratti baay'ee gobosii turte beektaa. Nuyi ijoollee 3 qabdi haati koo ana hangafa warri taananii ana irratti kan dhalatan ijoollee 2tu jiru. Gaafa haati koo gara gooftaa deemtu ani homaa baay'ee naaniif nebeesii galee akkuma haati koo duute baay'ee naan galu ture. Garumaa inni ata uyyu malee yeroo sana ani faarfannaan dhagaa gurri koo kun wanti dhagaa uursaan dhagaa halkan yeroo rafu uursaan dhagaa yeroo gaddaa namoonni taa'anii haasa'anii maal ta'eedhu ani garuu waan si dhibu faarfannaa baay'inaan faarfannaan dhagaan ture sii galee. Lakka gooftaan sanaan qabeenya guddisuu barbaadeera eegasii namoonnis anis kan inni ofirratti bare. Haati koo gaafa isheen duutu bifa addaatiin faarfannaan dhagaan ture. Guyyaa muraasa booda faarfannaa sana keessaa faarfannaan yeroo sana hojjedhe keessaa fuudheen kwaayiriidhaaf ergee kan inni baay'ee wal qabatu du'uu ishee fi baay'inaan faarfannaa dhaga'uu koo. Faarfannaa ijoollee hojjetaniin beeka malee dura ijoollee wajjin guddataa jiru egeleen faarfannaa hojjeta akkasii sayedhan malee faarfannaa hojjechuudhaaf hin beekun ture an jalqaba. Garuu bifuma addaatiin walaloodhaa hin dhaga'an ture gaafa isheen duutu booddee yaa hamma har'aatti illee egaa darbee kunoo hamma har'aatti illee faarfannaatti hin jiraasiin jechuuf. Ijoollummaa keetti gaangeen si dhiittee akka turtee dhageenyarraa maal ture taatichi? Seenaan kun baay'ee nama dhiba. Seenaa namni baay'een itti bu'aaranidha. Garuu yeroo sanatti waan guddaa ture. Akka maal ture sitti fakkaate akkuma nama sitti waggaa haati koo boqottee jechuudha. Haati koo boqottee kaatee waggaa isaatti faarfannaa sanbata isaa faarfannaa faarfachuudhaa fi kwaarii koo wajjiniin tsooma oollee sanbata isa duraa tsoomne sanbata guddaa immoo faarfanna ture. Tsooma oollee gallee namni wayii naannoodhaa dhukkuba gaangee kanaa qabneetu mucaatti mana qorichaatti geessuuf ennee gaangoliin iddoo isaan dheedanii dhannee dachaasnee dal'aatu jira. Dal'aatti gaangolii 3 ol gashinee gaafa isaanii ol gashinee an dhaqee ishee qabamtu sana dhaqee takaallaa ishee morma ishee akkas gaafan qabu isheen tokko fagoodhaa utaaltee kana keessa na dhiitte beektaa. Gaafa na dhiittu karra tokko keessa beera irra dabarsitee alatti lafaan na dhoofte. Isa isheen kana na dhiitte al tokko duwwaa maqaa Yesuusiin jechuun koon beeka. Isa booda ani of hin barre. Namoonni dacha'anii mana qorichaatti akka nageessan kan hin dhagee bare already jecha tokkoon dubbadhe kana duwwaan dhagean homaan barre jechuudha. Mana qorichaatti sanbata isa duraa sana fuudhanii mana qorichaa galgala isaa nagashanii sanbata duraa galgalaa kaasanii mana yaalaa nagashanii mana yaalaa gaafa nagashanii faarfannaa nafee waldaa nafee biyya boo'ichaa ta'ee already bakka waan itti awwaalamu waan ittiin nama ittiin kafanan qopheessanii maal jedhanii bakka
iddootti naawwa waan hundumaa arreenji godhanii isa booda mana yaalaa sanatti facaasaa bariinii mana yaalaa keessatti bareechuudha. Waaqayyo du'a na hoshee haadha koo eegan dhabee booddee waggaa isaatti illee akkas du'uu fi seexanni kan inni qopheesse of hin baree dookteriin lafa dheeraa deemuu hin dandeessu. Yeroo dheeraa walitti aansitee waa hojjechuu hin dandeessu. Jireenyi kee lafa kanarra xiqqoo baay'ee yeroo xiqqoo jiraachuu dandeessa naan jedhee garuu Waaqayyo sanarra dabarsee nama har'aallee na godhee na jiraachisee sun hundumtuun darbee waa'een gaangeedhaa kana fakkaata. Jireenyaaf gara Naqamtee deemtee turte utuu achi jirtu mucaan kee si jalaa boqotoo ture taateen sun maalidha? Ishi Naqamteen eega deemne booda waan hundumtuu gaarii ture. Haati manaa koo baratti turte. Anis tajaajila barumsaa jalqabee 10 fixeen achi deeme waanta ta'eef kolleejiin jalqabee garumaa inni gadda amma jettu kanatu nu mudate jechuudha. Mucaanii dhalattee ji'a 2 booda mucaan koo mana yaalaa as finnee dhibeen ishee dhibee fayyamu hin turre ofuma beellama nuu kennanii beellamicha deebinee isa lammaffaa irratti mucaan asitti dadhabdee deebinee gallee garumaa inni namni akkuma beekamu namni dhalata hin du'a guyyaanis guyyaama Waaqayyo namaa kaa'edha. Yeroo sitti dhufu garuu waan tokko sitti ulfaachuu danda'a. Sa'aatii sana natti ulfaatee ture haalli isaa jechuudha. Nama guyyaa rakkinaaf yaada qajeelaa naa kennattee abdattu tokkorraa waan faallaa isaa yeroo dhageessu xiqqoo irraafamtu maaltu ta'e waa malee miti kun kan si mudate faa namoonni naan jedhan waan turaniif baay'ee dhaabachuu dadhabeen ture beektaa. Innaa garuu gaafan galagalee of ilaalu sagalee Waaqayyoo namni hin dhalataa hin du'a Waaqayyo guyyaa barbaade umurii namaa isa tumuree kaa'e sun hundumti isaas yaa'u hin darbee Waaqayyo na jiraachisee sanarras darbeen jiraadhe dhimmi chaalenjii fi gaddii achitti na mudate kana fakkaata Naqamteetti siin jechuuf. Gaaffiin keenya kan biraa yeroo dhiyaas miidiyaa irraa fagaattee jirtaa maaltu ta'e? Waan si dhibu gaaffiin kuni gaaffii nama tokko lamaamini gaaffii nama baay'eedha. Sababni kun garuu biyaans waan 2-3 ta'uu danda'a. Namni baay'een iddoo na arguttis ani indaa'uun namoonni tokko gidduuma darbe namni tokko maal naan jedhe sitti fakkaatan koo yookiin biyyaa deemteen se'ee maalan mana fagaachuun kee dheetu na gaafate. Wanti kun garuu akkuma nama sitti mee waan 2-3 of keessaa qaba. Tokko 2007 VCD kan hin hojjedhe. VCD sana booda namni waan baay'ee narraa eegee ture yeroo sanatti VCD sun baay'ee bareedaa ture. Namoonni yeroo sana wajjin hojjenne immoo yoo xiqqate faarfannaa VCD tokko 5 illee kan hojjetan jiru yeroo sana kan wajjin hojjenne jechuudha. Garuu maa inni VCD sana eegan xumuree booddee gara biyya kanaa gaafan dhufu wanta biraa keessa gale wanti biraanii keessa gale innis dhimma jireenyaati. Wanta ani xumuree sanatti deebi'ee dheetu akkan yaadetti narkaa xumuramuu hin dandeenye. Inni tokko kana lammaffaa immoo 2011 na dhukkube. Gaafa na dhukkubu dookteriin akkan faarfannaa deemuu hin dandeenye natti hime. Yeroo dheeraadhaaf waggaa sana tajaajila koo kaasee yaalamaa dhukkuba sanatti illee Waaqayyo yeroo sana na gargaaree na fayyisee. Egamaan yeroo sana gaappiin tureera jechuudha. Hojii wanti hin jalqabe siin jedhee kan biraan jira kana biraan dhukkubichi dhufee na dhaabe jechuudha. Inni na dhaabu duwwaa immoo utuu hin ta'in yeroo lammaffaadhaaf iddoo kanatti gaddi na mudate. Anaa immoo xiqqoo fooyya'u mucaan koo dhukkubfattee mucaan dhalattee ji'a 3 booda gaddi na mudate suni innillee ulfaataa ture. Wantoonni kun walitti dhufaniitu na dhaabanii jechuudha. Kan biraan immoo miidiyaa hojjedhee baasuun dadhabe malee tajaajilaman jira. Gaa'elatti bara meeqa seente ammoo haalli jiruu fi jireenya kee maal fakkaata? Gaa'elatti barri ani seene 1999dha. Baay'ee ijoollee ta'een warra jedhanii kan
itti seene yeroon kudhan baradhuudha jechuudha. Asii kudhan xumureen asii immoo haadha manaa fuudhe. Waldaan ani keessa jiru sun yeroo sana baay'ee waldaa gaariidha. Isaanii naasofsiisee sababni kun immoo waan baay'eedhaan wal qabata innillee yoon baay'ee isaallee kaasuudha baadhee akkan sila sitti mee qe'een keenya baay'ee miidhameera biyyaa manni ijoolleen ana booddee jirtu sun lamaan hamma nama biratti galtutti waan geesseef ani immoo xiqqoo faarfannaa sana wajjin ta'ee bayyaannadhaa waan hin jiruuf ijoollee kanallee jiraachisuun qaba kan jedhu waan hin yaadee fi haadha manaa gara fuudhuutti hin deeme. Haadha manaa kana immoo biyya kootiiti kan hin fuudhe. Isheenii haati koo utuun durii mucittii jaallatti turte. Isheen fuudhu kana baay'ee waan ishee jaallattuu fi mucaan koo yeroo guddatu mucaa abbaa biraanii naa fuudha jetti turte beektaa haati koo. Innaa isheen haati koo jettu kuni isheenii gaarii taati isa jedhamu gaafanii of baru ishee yaafachuun jalqabeen egaa haati koo duutee booda jechuudha. Isa booda gaafanii yaafadhu ishee fuudhuudhaaf chaalenjiin isaa yaa'u ulfaataa ture. Ilaali jireenyi keenyaaf kan isaanii hankeenya baay'ee gadhumee deeme ture. Hansaanii wajjin waliin madaalu waan ta'eef rakkina gurguddaatu ture. Garuu sun hundumtuu darbee gullisoottee gangalee ishee dhuman fuudhe yeroo sana Waaqayyos na milkeesse waldaanis na bira dhaabatanii namoonnis gaa'ilatti 1999 jechuudha kan inni gaa'ila dhaabbadhe. Ameen jedheenni see fedhi kee haa ta'u jireenya koorratti kaaleessan si argee lafa onaa irratti haa hoogganaa kooti. Ameen jedheenni see fedhi kee haa ta'u jireenya koorratti kaaleessan si argee lafa onaa irratti haa hoogganaa kooti. Baay'ee maanii si jaalchifadha hundarranii ol si aanfadha onnee koorraan si jaalladha. Baay'ee maanii si jaalchifadha hundarranii ol si aanfadha onnee koorraan si jaalladha. Onnee koorraan si jaalladha. Onnee koorraan si jaalladha. Onnee koorraan si jaalladha. Gaafanoo firra gattaa'e abdii koo kutee dukkanichis bari'uudhaaf garaa jabaate michuu koo na biraan baatee narratti baaftee mifa saharaa kan afaan qabadhee taa'uu hin danda'u wansi argeera. Karaa dheeraa wajjin dhumdee ansi argeera. Karaa kee natti hin hir'anne ansi argeera. Dhuguma ati abbaa kooti ansi argeera. Utubaa mana kootati ansi argeera. Karaa kee natti hin hir'anne ansi argeera. Gaariidha mati gaariidha. Gaariidha mati gaariidha. Abbaa koo mati gaariidha. Gaariidha mati gaariidha. Gaariidha mati gaariidha. Waaqa koo mati gaariidha. Gaariidha mati gaariidha. Gaariidha mati gaariidha. Abbaa koo mati gaariidha. Gaafa kormaan irra dabarsee walii fiixate angaruu utuun ilaalu sumattan obsee hirmiidhaa ittiin hirmaadhu bu'aa jallinaa naafoo harkuma kee wayyaa ansi namana ofirratti ansi moosise
mana kootan si moosise bara kootan si moosise ofirraatan si moosise bara kootan si moosise jiruu kootan si moosise gaafa hunduu jijjiiramu hatamaa namaadha isa si wajjin jalqabe suma wajjinan xumura ati gaariidha gaariidha mati gaariidha gaariidha mati gaariidha 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 mati gaariidha gaariidha mati gaariidha gaariidha mati gaariidha abbaa koo ati gaariidha. Gaariidha mati gaariidha gaariidha mati gaariidha abbaa koo ati gaariidha. Egaan daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa qophiin yeroo kanaaf siniif qindeeffannee kanneen hanga ammaatti daawwattanidha. Yeroo jalqabaaf yookaan qophii keenya walakkaatti gara chaanaalii keenyaatti kan dabalamtan subscribe gochuudhaan mallattoo beelii sana fuulduratti sinii ba'u ala tokko gadi tuquun ol kan jettu irra kaawwachuu akkasumas like share gochuun saanduqa yaadaa keessatti immoo yaada keessan nu kaa'uu hin dagatina. Dabalataan karaa fuula weebsaayitii keenyaa www.christiannewsethiopia.com odeeffannoowwan kiristiyaanummaa afaan beektan afaan oromootiin argachuu hin dagatina isiniin jenna. Liinkii isaa koomentii jalqabaarra isinii keenya. Sa'aatii muraasaa booddee odeeffannoo haaraaf gara biraatiin hamma deebinee ol arginutti turtii gaarii isiniif haa ta'u nagaan tura.